Ashaamar kafuun akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii addaa guyyaarraa dhimma waa'ee giddaa ayyaanaa keessatti ganda daachuu keessatti fanxaalleeyyiin Amaaraa namoota 40 irratti ajjechaa baay'ee suukanneessaadha. Kan isaan geggeessanii dhimma sana irratti waa'ee lakoo lalisaa dhaabaa waliinidha kan marii goonuu saganticha qopheessuun kan isin waliin turu ana ayyaantu taayee fi akkasumallee lalisaa dhaabaati. Ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoon waliin jira. Akka xumura qophii keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. Egaa tole lalisaa dhimmi tunaarra irratti dubbannu waa'ee ganda giddaa ayyaanaa ana giddaa ayyaanaa ganda daachoo keessatti balaarra ganama fanxaalleeyyiin Amaaraa jedhee of waamu faannooni uummata nagaa makiinaa keessa taa'u jiru makiinaa keessaa gadi buuse namoota 40dha. Baay'ee ajjechaa suukanneessaadhaan kaanillee qaluudhaan kaanillee ajjeesuudhaan kaan mana yaalaa akka jiranidha kan information odeeffannoo argannee jirru dhimma sana irrattidha kan itti waliin dubbannu gaa mee ati sana irratti waan qopheeffatte qabda sanarraa waan jedhi. Amma ajjechaan keessumaa Oromoo irratti raawwachaa jiru hagam yaaddessaa ta'eera ulfaataa ta'eera hangana jettee dubbachuu kan dandeessu miti har'a giddaa ayyaanatti konkolaataa keessatti lubbuun ba'e amma kun haabooyyuu malee lubbuun guyyaa guyyaatti Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwachaa jiru lakkoofsaan kan tilmaamamu miti. Asirratti yeroo inni giddaa ayyaanaa keessatti konkolaataa keessa gatii jiran lubbuun namni kun bahe jennee nuti dhaadanne malee lubbuun tammangaatti raawwachaa jiru kan namni kan iji keenyaa fi kan sooshaal miidiyaa irratti hin argamne baay'eetu jira. Giddaa ayyaanaa irratti wanta akkasii haa raawwatamu yoo raawwatame maal ta'e amma kaleessa yoo yaadatte namichi Amaarri sun qofaasaa eessaa dhufe finxaalleeyyii Amaaraa keessaa bahee dhufe giddaa ayyaanaa gale. Giddaa ayyaanaa galee maal godhe konkolaachisaa nama konkolaachisaa oofaa jiru tokko rukutee ajjeesee nama nagaa tokko immoo fuudhee isas ajjeesee nama lama ajjeesee bira darbe. Maal fakkaata waraana siivilii uffata waraana uffata federaalaa uffata. Isarraa dhuffatee deeme erga lubbuu sana ajjeesee darbee booddee gara kiiramu haqee nama maatii tokko keessa lubbuu 4 galaafatee darbe. Namni maatii tokko keessa jiru jechuudha. Achirra darbee ammas erga kiiramuu darbee booda erga keellaarra ga'ee milishaa tokkoo fi nama siivilii tokko ajjeesee darbe. Kana keessatti nam tokko lubbuu tokko Amaarri kun yerootti nama amma kana ajjeesee bira darbu maal godhe mootummaan kun? Maal yaadeetu? Amma otoo mootummaa kana gaafattee maaliif rakkoon akkasii akkamitti furamuu danda'a jettee hojjettee sarara konkolaataa keessatti finxaalleeyyiin Amaaraa kun ajjeesti finxaalleeyyii Amaaraa miti jedhee si kaada. Maaliif rakkinichi sun waliigaltee dura qaban sanatu gaggabaabachaa dhiphachaa dhufe. Lubbuu namni kun ganda tokko keessatti yeroo darbu achi keessa waraanni mootummaa jiramoo hin jiru jettee kun gaaffisitti. Waraanni mootummaa otoo jira ta'e. Otoo qaamni mootummaa seera kabachiisu achi jira ta'e lubbuun namni kun daqiiqaa keessatti akkamitti darba. Isayyuu erga lubbuun namni kun darbe erga uummanni kun makiinaa kana keessatti inni kaan qalamee inni kaan rasaasaan rukutamee lubbuun namni kun darbee booda warri lubbuun hafan warri madaan sun hospitaala galan. Hospitaala gaafa isaan galan warra achitti lubbuun du'e sun uummanni maal jedhe fuunee awwaallan naannaa reeffa isaaniitti warra reeffa fuudhuu sana deemetti dhukaasa banan. Dhukaasa kan bane eenyudha? Waraana mootummaa kanaati. As keessatti waa tokko ilaaluu danda'u si barbaachisa. Dhuguma finxaalleeyyiin Amaaraa kunii fi waraanni mootummaan kun walitti dhufeenya qabu moo hin qaban kan jedhu si yaaddeessa. Maaliif waraana mootummaa sana keessa finxaalleeyyiin Amaaraa jiru waan ta'eef jechuudha. Warri quuqama Amaaraa qaban sun achi keessa gatii jiraniif maal godhan uummata reeffa sana nama du'e sana awwaallanna nama jedhu irratti dhukaasa banuu jechuun maal jechuudha. Kun gara kamitti deemamaa yeroo jettu waa baay'ee si yaachisuu danda'a jechuudha. Akkasii sanallee duwwaatu hin taane keessumatti yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa immoo Oromiyaa lixaa keessatti uummanni manuma isaatii ba'ee mana isaatti deebi'ee nagaadhaan galuu dadhabee jira. Erga waggoota 5 jijjiiramaa asii mootummaan amma aangoorra jiru gara aangootti dhufee booda
uummanni Oromiyaa lixaa keessa jiru nagaan mana isaa keessaa ba'ee nagaan mana isaatti hin deebi'u yaaddoo hamaa keessa jira jireenyi illee itti qaala'insa maaliif namni tokko gabbee hojjetatee waliin deebi'u taanaan qaala'insi jireenyaallee numa jabaata. Egaa sana qofallee utuu hin taane gaddumallee waan addeeffane waan informationii kan arganne Shawaa Lixaa keessatti illee ijoollee shan harka dugda duubatti illee hidhuudhaanii mootummaan kun ajjeesee jira. Kana qofallee mini akkas ji'oota murtaa'an keessatti ajjeechaa godina Wallagga Lixaa naannoo Qilxukaaraa irratti jechuudha. Aanaa Qilxukaaraa irratti ijoollee boolla qochisiisanii boolla isaan qochisiisan sana keessatti dargaggoota kana achi keessatti erga gatanii booda achi keessatti ajjeesaniidha kan isaan deemanii boolla ofii qochisiisanii boolluma sana keessatti immoo kan isaan ajjeesanii deemanii maaliif waraana bilisummaa Oromoo wajjin yookiin shanee wajjin hidhata qabdu jechuudhaanidha. Akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti footoo garaagaraa argitu ati shanee wajjin hidhata qabda jechuudhaan mootummaan qaamni waraana mootummaa bakkeetti si baasee si hiriirsee si gidirseeti kan inni si ajjeesee deemu kana haalli Oromiyaa yeroo ammaa kana keessa jirti jechuu barbaade. As keessatti yaada kee irratti waa'een ajjeechaa harka duubatti hidhanii nama ajjeesu kun faashinii ta'eera. Akkas. Keessumaa Oromiyaa kana keessatti amma yeroo darbee argiteetta yoo ta'e torbee garasii keessa akkasuma Shawaa Lixaa keessatti dargaggeessa fuudhanii harka duubatti micciiranii rasaasatti roobsanii ajjeesan. Harka duubatti yoo hidhan malee namni hin du'u ta'ee hin beeku. Harka duubatti hidhuun argiteetta yoo ta'e hin gaddaa isa Dambidollootti mucaa ajjeesan sana harka duubatti hidhanii ajjeesan. Keessumaa bara mootummaa Abiyyi kana keessa harka duubatti hidhuun akka nama Jenesbuuk irratti galmaa'u tokkotti akkasitti yaadee yeroo hunda galmeessi yeroo hunda duubatti harka duubatti hidhee ajjeesa. Ajjeechaan harka duubatti hidhes harka duubatti hidhuu baates hin ajjeesa tanaan ajjeesa fille fiitti ajjeesa duubatti ajjeeses duuti du'uma. Garuu harka duubatti hidheef namni jiilan ta'u. Akkasi. Wanta gara fuulduraatti wanti kun furmaata waan argatu miti. Harka duubatti hidhameef siyaasni kun dhaabata jechuun soba. Yookaan dhugaan jiru sun hamma harka duubatti hidhan sanatti dhugaan Oromoon qabu sun dhugaan biyya sana keessa jiru sun maaliif furmaata dhabe? Dhugaamti suni achi keessatti rakkinni jira taanaan rakkina sanarratti marii furamuu dadhabame. Tigraay torbee 2-3 lolte amma tokko jedha wayiis lolte isa booddee waan sodaatuuf maal jedhe mootummaa Tigraay wajjiran qaamoleen gidduu galanii warri biyyoota alaa kun gidduu galanii araaraman jedhanii araaraman taa'ame wanta dura Amaara sana wajjirraa walii gale lafa sanas otoo furmaatatti hin kennin araara bakka buusanii mootummaa Tigraayiif mootummaan keenya kun araaraman. Inni kun garuu araara isaanii otoo hin taane erga Tigreen isheen waggaa 27 ibiddaaf lafa walitti bobeessaa turte Oromiyaa keessatti yeroo Tigraay bishaa turte sanas Oromoon nagaan arganne yeroo amma inni aangoorra jiru kanas Oromoon nagaan arganne. Kana keessatti hamma kana keessatti Oromoon erga miidhamaa ta'ee Tigraay wajjinuu hin araarame maaliif kan Oromoo kun furmaata dhabe jettee yoo yaadde waan baay'ee si yaachisa. Ni waan baay'ee nama yaachisaa keessumatti gara poointii keenya guyyaa irratti waa'ee ajjeechaadhaa fi rakkoo yeroo ammaa kanatti Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti amma bakka namummaa mirgi namoomaa hin jiru jechuun bakka mirgi namoomaa hin jiru amma yeroo kanatti maaliif mootummaan yeroo barbaade manaa garii nama baasee ati guruupii akkasii deeggartaa ati akkas jechuudhaanidha kan inni ajjeechaa namarratti geggeessu sanallee qofatu hin taane akkuma ati kaastee dheengaddaa magaala godina Wallagga Lixaa achuma naannoo Dambidolloo keessatti jechuudha. Dargaggoo maqaan isaa Daangaa jedhamu kan shanee deeggarta jechuudhaan kanaan dura mana isaarraa fudhameeti kan inni hidhame. Erga hidhame booda immoo dhaqanii halkan mana hidhaa keessaa gadi baasuudhaaniiti harka isaa dugda duubatti hidhanii ajjeesanii taateen kun yeroo lammaffaadha kan inni magaalaa Dambidolloo keessatti ta'u jiru jechuudha. Kanaan dura dargaggoo Amaanuel irratti raawwatee ture harka isaa dugda duubatti hidhanii utuu uummanni ilaaluuti kan waraanni mootummaa ajjeese. Arrallee kun ammallee dargaggoo Daangaa kanatti ajjeesanii jiru. Meegaa uummanni giddaa kiiramuu keessumatti Wallagga ba'aa rakkoo gurguddaa mana jedhamnedha kan inni argaa jiru. Karaa Fanxaalleeyyaa Amaaraa faannoo jedhee waamu kanaan jechaadha. Karaa laga mormorlee ce'uudhaanidha. Yoo horii argatan horii kana uffataniiti kan isaan deebi'anii yoo namallee arganii namallee kana hin ajjeesu jarri jechuudha. Yeroodhaanidha. Uummati kan eeboos qabu kan waanuma qabuun waan sana jara kana ofirraa dhorkuuf illee yeroo baay'ee yaaliin geggeessa. Garuu irra deddeebiidhaan rakkoon kun kan inni uumamuutti jiru jechaadha. Sanarratti mootummaan
biyyi tokko mootummaa tokkoon gaafa bulu waraanni tokko gaafa dhufee namarratti banamu keessumattuu Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa jira. Garuu uummata kanaafi dagalee yookiin da'oo ta'uuf hin dandeenye jechaadha. Waraanni jiru kun waraanni mootummaayyuu jechaadha. Wal gargaaraniiti kan isaan uummata kanarratti yeroo ammaa kanatti rakkoo gaggeessaa jiranii. Akkuma information qabnu horiin yeroo darbellee jechaadha. Araara jedhamee walitti dhufanii mootummaan kan waraanni bilisiginnaa federaalli poolisiin jechaadha. Araara jedhamee erga araara sanarratti walitti haasa'utti jiranii faannoon dugda duubaan dhuftee horii uummataa kana ooffatte gaafa sokkitu milishaa fi uummanni quuqama Oromummaa qabu jechaadha. Hawaasni suni waraana sana loleeti waraana faannoo sana horii isaa deeffate jechaadha. Deebee maal godhe waraanni mootummaan jechaadha. Horii sana sassaabeetu milishaa faannoodhaaf achi deebisee jechaadha. Uummata harkaa horii sana sassaabee. Yoo kana ilaaltu faannoon jedhamu kun kophaa isaa miti kan inni uummata sana rukutaa jiru jechaadha. Dugda duuba deeggarsa qaba. Dugda duubaati nama waraana faannoo kana jajjabeessu yookiin immoo nama baajataanis ta'u waan haalota garaagariidhaan kan geggeessu jira si jechisiisaa jechaadha. Atillee kanarratti poointii waan qopheeffatte qabdamee asirratti maal beektaa ayyaantu? Amma giddaa ayyaanaa keessatti wanti raawwate kuni takkaatti gatii ta'e malee wanta waanii miti. Wanta bakka garaagaraatti raawwate miti bakka tokkotti raawwate. Asirratti finxaaleeyyiin Amaaraa Oromoo irratti maal yaadanii bakka tokkotti lubbuu amma kana baasanii jettee yoo yaadde finxaaleeyyiin Amaaraa amma lubbuu har'a darbe sana keessatti umurii waggaa 20 gadi umurii waggaa 10 gadiitu jira. As keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa kun maal raawwatan? Duguggaa sanyii raawwachaa jiru. As keessa duguggaa sanyii yeroo raawwatan sana lubbuun filatan jechuudha. Dubartii haa ta'u akka seeraaf safuu Oromoo keessatti dubartii yookaan umurii ijoollee keessatti rukutanii ajjeesuun hin jiru safuu keessatti. Amma isarra darbine amma yeroo waliigaltee durarra turan mootummaan kunii fi finxaaleeyyiin Amaaraa keessuma achirra naannee karaa Wallagga Horroo Guduruu keessatti karaa Jaarragaa Jaarteerra Amuurra naannessi Hagamsa keessa yeroo turan sanatti Kiiramuu keessa yeroo turan sana waraana adda bilisummaa Oromoo Kiiramuu keessa Horroo Guduruu keessa inni jiru sana baasuuf waliigaltee sana ture dura. Isa booda yeroo sana finxaaleeyyiin Amaaraa kun humna amma kanaan qaban ture. Dandeettii amma kanaan qaban ture. Erga lafti Wallagga keessa jiru kun hankoodhaa jette jarri. Finxaaleeyyiin Amaaraa kun anuma koodhaa jette. Maal ta'e beektaa? Amma badee miti beektaa finxaaleeyyiin Amaaraa kun. Amaarri kun gaafa jaarsi Oromoo dubartii isa intala isaa fuudhee itti heerumsiise gaafa isheen finxaaleeyyiin Amaaraa kun Amaarri kun gaafa Wallagga keessa galtee hom tokkoon qabdu hiyyeessa qumxaatiin dhufte bara. Qumxaatiin dhufanii lafa qabatanii bakka sana mana citaa keessa turan. Isa sana keessatti garuu yeroo achi turan sana waa tokko waan hin qabne hiyyeessa waan ta'aniif mi'aan hammaaranii kennaafii turan. Kan isaan ittiin jiraachaa turan. Warri sadarkaa dargaggummaa irra jira yeroo sana dubartii isaanii fuudhanii abbootiin Oromoo dubartii isaanii kennaniif maaliif hammachuu gatii beeku Oromoon jaalala gatii beekuuf jechuudha. Isarra darbee yeroo uummanni keenya sanarra dabarsee kenneefii boodee erga ofirra qabeenya horatanii boodee maal godhan isaan hamma danda'an hidhata karaa jalaa qopheeffatan. Maaliif lafa sana dhuunfachuu barbaadan jechuudha. Erga achirra naanna'anii dhuunfatanii boodee lafti sunan keenyadha. Lafti Wallagga keessa jiru hundinuu keenyadha. Maaliif dura intala fuudhaniiru waan ta'eef jechuudha. Erga isaan nuti wal keessa jirra jechuudha garatti waan jennu qabu. Isa booddee mootummaan kun waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa kana gidduutti jibbinsi gaafa dhufu inni maal godhe finxaaleeyyii Amaaraa kana wajjiraan hidhata godhate. Hidhata godhatee waraana adda bilisummaa Oromoo Wallagga keessa jiru sana baasuuf ture. Sun ta'uu didee erga ta'uu didee maal godhe? Isaan lamaan gidduutti wal dhabdeen uumame jennaan jarri lama walitti deeban. Waraana adda bilisummaa Oromoo kanas baasuu hin dandeenye. Kana gidduutti garuu uummanni nagaan hin miidhamne. Yeroo sana achiin ture. Yeroo finxaaleeyyiin Amaaraa Hagamsarraa Amuurraa asiin ol dhufte sana uummanni nagaan gidduutti guyyaa tokkotti bichaa naannoo nam 70 ta'a. Ganda tokko keessatti han dhume. Sa'aatii walakkaa kan hin taane keessatti lubbuu nam 70 eenyuftee finxaaleeyyii Amaaraa kanatu fixa. Abaa'oon sana keessa jira inni abaa'oon sana keessa hin jiru. Mootummaan maal jedhe yeroo sanatti waraana shaneetu fixe uummata sana malee finxaaleeyyii Amaaraa miti jedhe. Garuu finxaaleeyyiin Amaaraa kun duubaatii maal abdattee waa yaaddas keessatti. Oguma dandeettii sana godhatteetidha.
Dhuguma meeshaa guutuu godhatteetidha uummata kana akkasitti rakkisaa jirti moo duubaatii masaraa keessaatii hidhata qabdi jajjabina qabdi jettee waa tokko si yaachisuu danda'a. Duuba otoo hidhatan qaban ta'ee hamma kanaan tinaan jedha yeroo darbe gaafa isaan gondol lixan gaafa isaan Dabra Taaboor maalii lixan sana konkolaataatiin lixan. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo waggaa 50 Wallagga keessa yeroo ture sanatti maaf konkolaataatiin lixee magaala tokko ton qabatiin hafe. Isaan konkolaattaatiin lixan magaala kamiyyuu konkolaattaatiin lixanii Finfinnootis guyyaa 3tti galuu dandeenya wanti nu rakkisu hin jiruudha. Finfinnee keessa maaliif gatii namni isaanii jiru waa'ee Finfinnee haasaatu waa'ee Addis Ababaa isaanii haasaatu hidhata qabu waan ta'eef jechuudha jajjabina qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma isaan giddaa ayyaanaa kana keessatti kan isaan har'a lola bananii lubbuu amma kana bakka tokkotti baasan achiiti ergamisa waan erga nama isaan erge masaraa sana keessaati ergama gati qabaniif lubbuun hammi kun darbe malee lubbuun hammi kun hin darbu ture jechuudha. Otoo qaamni mootummaa jiraate jechuudha. Ajjecha yeroo yeroodhaan lixa Oromiyaattis ta'u Oromiyaa bakkoota garaagaraattis ta'u fi akkasumallee immoo yaalii saamicha lafaa yeroo yeroodhaan waraan yookiin faannoo fanxaalleeyyii Amaaraa kan faannoo jedhee of waamu kuni jechuudha. Yeroo yeroodhaan darbee uummata giddaa kiiramu akkuma kaastee jaartee bakkoota ruumuu bakkoota hedduudha kan isaanii rakkisuu jiranii gaafa wantoota kana ilaaltu dhugumatti qobaa jiru immoo dudda duuba isaanii waatu jira yookiin nama isaanii jajjabeessu nama sappoortii godhutu jira si'achisiisa dhugaa keeti maaliif sabni tokko mootummaa bulchuu erga qabaatte yeroo yeroodhaan akka kana gatii kaffaluun nama gaddisiisa. Keessumatti kanatti kaaste irratti yoon waa dabalee waa'ee duguuggaa sanyii jettee turte duguuggaa sanyii maaliif bakka tokkotti namoota 40 ajjeesanii namni qaamni gaafatu hin jiru namni isaanatu kana ta'e hin jiru isarra darbee iyyuu immoo uummata miidhame du'e sanallee kaasanii gaafa awwaaluudhaaf jedhanii kun warra mootummaa waraanni mootummaa reeffa sun akka hin kaanedha kan isaan dhorkanii jiran jechaadha. Jarri kun akkasitti uummata irratti lola bananii Wallaggi kan keenyaa yoo ilaalte miidiyaa jaraa kana yoo dhaggeeffatte jechuudha. Yeroo hundumaa wanti isaan lallaban yookiin wanti isaan dhaamsanii dabarsanii uummata kana wajjin akkamittiin jiraadha ammasii jechisiisuudha jechaadha. Jibbaa fi jibbiinsa isaanii uummata Oromoodhaaf qaban yoo dhaggeeffatte miidiyaa sooshaal miidiyaa isaanii irratti wanta isaan sheer godhan wanta isaan poosti godhan yoo dhaggeeffatte uummanni Oromoo yoo jara kana wajjiniin biyya tokko keessa jiraachuun sirrii miti ammasii jechisiisuutti si geessisaa jechaadha. Ajjecha amma kana geggeessaniitu kaanii duguugga sanyiidha kan isaan raawwachuu jiranii akka taateen kun immoo irratti raawwanneef yookiin immoo akka wanti kun taate isaan hojjetan kun irratti hin beekamneef immoo maal jedhu beektaa? Mangistiin kun mangistii yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoodhaa fi mootummaa kana walitti hidhaniiti jechaadha. Maal jedhu? Mootummaan kun kan mootummaa waraana bilisummaa Oromooti yookiin oneegaawii mangistii jedhaniiti waamuu jechaadha. Sanaan akkasitti nu rukutuu jira, akkasitti nu miidhuu jira, akkasitti nu ajjeesaa jira mootummaan kun jedhaniiti. Uummata Oromoo maal jedhanii waamu? Baala gizee jedhanii maqaatti moggaasaniitu jechaadha. Fakkeenyaaf asuma irratti waan tokko na ajaa'ibe dhimma kanallee dhimma keenyaan ala xiqqoo isheen ba'aa kaasuu barbaada kanarratti. Fakkeenyaaf amma torbanoota kana keessa jechaadha. Utuu ayyaana waggaa haaraatti tuunceen dura jechaadha. Ayyaana amma shinooyyee waan jedhamu magaalaa Finfinnee keessa deemanii uffata aadaa Oromoo uffatanii jechaadha. Qeerroonis haa ta'u qarreenis deemaniiti kan isaan sirbaa turan jechaadha magaalaa Finfinnee kana keessatti. Garuu kutaalee Oromiyaa keessumatti Oromiyaa lixaa keessatti immoo jechaadha. Dargaggoo ati shanee deeggarta jechanii harka dugda duubatti hidhaniiti kan isaan ajjeesu jiran jechaadha. Magaalaa Finfinnee keessatti maaltu jira? Uffata aadaa uffatanii dibbee qabataniiti deemaniiti sirbanii ayyaana sana kabajachaa turan jechaadha. Oromoon bakka tokkooti ayyaana kabajata. Oromoon bakka tokkooti immoo reeffa sasii du'e iyyuu dhaxxeen awwaallattu jedhee reeffatti gadi achitti ilaaleetu boo'u jira jechaadha. Innaa sanarratti waa'ee gara poointii koomti gaafan deebi'uugaa dhimma kanallee jarri gaafa akka barbaadan si ajjeesanii akka barbaadanitti si miidhanii si ajjeesanii kaanitti kuni oneegaawii mangistiidha jedhaniiti immoo maqaas ni moggaasanii akkatillee mirga keen falmanni akkatillee dubbanne si godha jechaadha. Garuu Oromoon kan isaan jedhan sanarraa faallaadha gatii gurguddaadha kan inni kaffaluu jiru erga bara jijjiirama. Asirratti maal beektaa? Ajjeechamtii Oromoof Oromiyaa irratti raawwachaa jiru hagam yaaddeessaa ta'eera. Garuma fuulduraatti ofillee fiitii garuma
yeroo itti aanattu dhuguma furmaata argata kan jedhamu yaaddoo ta'eera. Amma mootummaan Abiyyi kun aangoorra jirutti jechuudha. Amma dargaggeessumti Oromiyaa keessa jiru iyyuu mana gadi bahee wal manatti ol deebi'u yaaddoo ta'eera. Dargaggeessa miti jaarsa amma argiteetti yoo ta'e horroo guduruu irratti eeggadda jaarsa tokko fuudhanii shanii deeggarta jedhanii kilaashee sirra kahanii suura kaachisanii erganiiru. Situ gargaara situ deeggaraa jedhanii rakkisanii suura gadi waan godhanii bishaan keessatti taasisanii achitti bocanii waan jedhanii. Kana eenyutu akkas gochaa jira yoo jette poolisoota machi keessa qaama mootummaa sanadha jechuudha. Raagaa guutuu maal biratti arganiitidha. Nama kana jaarsa dhuguma dargaggeessa amma yaaddessaa ta'etti jaarsa amma yaaddessaa ta'etti Oromoon dhuguma achi keessatti furmaata argata gara Fiileefiitti kan jedhu si yaaddessa si galee. Namichi kun bakka inni jiraatu maatii isaa keessaa fuudhaniiti shanii deeggartaa jedhanii dhidhiitanii kana kukkutanii kilaashii tokko irratti kaachisanii suura gad ergan. Kuni maaliif ta'e? Eenyutu akkas gochaa jira yoo jette qaama mootummaatu akkas gochaa jira. Eeggadda akkuma jette mucaa Wallagga Lixaatti fuudhanii harka duubatti hidhanii waan jedhan sana eenyutu basaase yoo jette waraanuma eenyu Oromoo keessa warra jiran sana kaabinee kara deemtuu lammiilishaa fuudhanii karaarraa walitti qabanii leenjisan sanatu fuudhee mucaa kana ajjeesiise jechuudha. Malee finxaaleeyyii Amaaraa miti. Waraanuma mootummaa keessa ta'e milishootuma keessayyuu rakkinni guddaan jira. Warra quuqaman qabneef jechuudha. Amaarri maal gooti beektaa? Tokkummaa gatii qabduu fi gadi baatee Amaarri akkas godheeran jettu. Isheen quuqama qabdu maal gooti poolisoota keenya yeroo darbe argitetti yoo ta'e poolisoota 270 bakka tokkotti rukutanii dhiisanii deeman. Warri Amaaraa kun jechuudha. Warra sabaan Oromoo ta'e ajjeesaniiti haqanii finxaaleeyyii Amaaraatti dabalaman. Warra quuqama qaban jechuudha. Kanaaf hankeenyi maal godhu garaa keessatti booriftaan kan ittiin jiraatan akka isaan qabne tokkotti finxaaleeyyiin Amaaraa waa tokkoon qabdu siin jedhe ergaa horroo guduruu keessa dhufan amma sooromaniiru. Maaliif hojjetanii dubartii isaanii fuudhanii hojii baran waan ta'eef. Akkasuma warri kun gatii birrii jaallatuuf warri kara deemtuu milishaa walitti qabanii leenjisanii fuudhanii achi keessatti bobbaasanii booddee mucaa obboleessa isaa ta'e gadi baasanii ajjeesiisan. Eenyutu ajjeese? Finxaaleeyyii Amaaraatu dhufee mucaa kana ajjeese? Finxaaleeyyii Amaaraa miti. Milishaatu itti waan hidheetu qaama mootummaa keessa ajjeesiisan jechuudha. Isarra darbee amma isa waliigaltee erga isaan dhabamee booddee amma kan isaan irra jiranii mootummaa kana onegaawwii jedhanii yaadan. Onegaawwii jedhanii yaaduun sun maaliif barbaachise? Duroo waliin ta'anii hojjechaa turanii nuti abbaa fi ilmaa Amaaraa tuqamuun qaban gaafa Abiyyi aangoorra ture sana mangaa maalitti dubartittiin achirra teessee walaloo walaltee suni gaafa sana Abiyyi harka taa'ee rukuta taa'e. Yeroo sanatti gaafa sana maaf hin dubbanne. Ergasii waliigalteen kun erga ta'e akkuma waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin waliigaltee dhaban sana jara kana wajjinis erga jalqaba waliigallee kana hojjenna jedhanii wanta isaan hojjechuu qaban otoo hojjetiin gatii hafan fuutee jarri lafa barbaacha gaafa isaan faayidaa mataa isaaniitti deebanii jara Abiyyi kana wajjin waliigaltee dhaban. Amaarri kun jechuudha. Gaafa isaan waliigaltee dhabanii kana gidduutti uummanni Oromoo wayi lafa isaatti hin jiraanne wayi lubbuu isaatiin hin jiraanne. Oromoon kan hedduutti miidhaman. Garuu isaan as keessatti onegaawweedha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan kun waliin hojjechaa jira. Nuti miidhamneerra nuti rakkanneerra. Akkuma lafa babal'ifannaaf isaan amma fakkeenya Finfinnee keessatti taabota akkas nu godheenu taabota mataatti baatanii bakka deemanii taabonni nu uweera. Kanaaf achitti deemuu hin dandeenyu. Maaliif jettee gaafatte deemuu hin dandeenyu taabonni nu deemsisaa jiru. Kanaaf hin danda'amu siin jedhu. Isaan maal godhu gamnoomni isaanii lafa bal'ifachuu fi bakka qabachuuf maaliif hidhata qabu waan ta'eef duubaan jajjabina nama isaan gorsu jira waan ta'eef jechuudha. Amma immoo onegaawwiidha mootummaan kunii mootummaan Amaaraa fi WBO waliin ta'ee unuun nu lolaa jira jedhan. Dhuguma kana keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan kun walii galee Amaara lolaa jira inni sobadha. Soba. Wanta nuti kana irra dibanii isaanis siyaasa isaanii babal'ifachuuf jecha kana dubbatan malee abaaf waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan kun walii galee dhuguma finxaaleeyyii Amaaraa kana lolaa hin jiru. Inni faayidaa mataasaa fi Amaara lolaa jira yaada duratti wal dhabaniif. Oromoon waraana adda bilisummaa Oromoo quuqama Oromoo irraa qabuu fi dhugaa jiru gatii beekuu fi hamma tokko lolee otoo waraana adda bilisummaa Oromoo Wallagga keessa hin jiru ta'e horroo guduruu Shawaa keessa hin jiru Salaalee hin jiru ta'e finxaaleeyyiin Amaaraa akkuma jettee yoo nama saraa galteetti. Maaliif duubaatti nama qabdi waan ta'eef achi keessa nama qabu waan ta'eef kanaaf jecha akkasii dubbatu isa dhaadatan galmaan gaachuu barbaadu. Isaan dhaadannoon isaanii guyyaa sadiitti masaraa gallaa akkuma jedhan achi keessa gatii nama qaba nama itti bahee simatutu jiraatiidha guyyaa sadiitti masaraa gallaa jedhanii dhaadatu malee akkamitti lolli kanaa ol isaan bichaatu guyyaa sadiitti torbee tokkotti lolli lolamee oguma Finfinnee galama taanaa waraanni inni kan waraana adda bilisummaa Oromoo maaf taa'e jettee
siyaachisiisa. Dhuguma jarri kun dhugaatiin lolaa jiru, quuqama qabu, rakkataniiti lolaa jiru kan jedhu yaaduu dandeessa sii galee. Ammas Onegaawwiin kun Abiyyii fi finxaalayyiin Amaaraa kun lola yeroo isaan walitti banan kana keessatti uummanni Oromoo maal fayyadame? Jalqaba hundeessaamti finxaalayyii Amaaraa eenyudha jettee yaaduu dandeessa. Yaaduu qabda sii galee. Finxaalayyii Amaaraa kan hundeesse Abiyyiidha. Jennee yaada. Abbaaf ilmadha jechuu dandeenya jara kana lamaan. Wanta gargar qoonnee inni kun finxaalayyii Amaaraadha. Abiyyi wajjin dhaabannaa finxaalayyii Amaaraa wajjin Abiyyi wajjin dhaabannee finxaalayyii Amaaraa loon lamaa fi hin jechuu hin dandeenyu nuti. Maaliif nuti miidhamaadha waan ta'eef jechuudha. Lafti nurraa fudhatameera. Jaartiin rasaasaan adda keessa rukutamtee achitti duuteetti. Jaarsi adda keessa rukutameera rasaasaan. Dargaggeessi keenyas bahee galma dhabaa jira amma ammaatti jechuudha. Silaa otoo finxaalayyiin Amaaraa kuniif mootummaan kun waliigaltee hin qaban ta'ee akkamitti lubbuun nama 40 daqiiqaa keessatti lubbuu namni kun darba jettee yaadda. Fakkiin yeroo darbe waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan kun yeroo mandiitti wal waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin wal lolanii gargar bahanii yeroo muraasa wal lolanii ergisaa inni waraana adda bilisummaa Oromoo bosonatti gaafa deebi'u inni kun gaafa waraana isaa fudhatee inni lubbuun hafe gaafa akkas deebi'u guyyaa tokko lama bulee gaafa gabaan uummanni gabaa bahu dirooniitiin rukute. Gaafa isheen eengadda finxaalayyiin Amaaraa Gondor qabatte Laalibalaa qabatte maaf dirooniitiin rukutuu dide. Rakkin achi keessa jiru jajjabinni achi keessa jiru mootummaa kana wajjiraan hidhata qabu jettee yaaduu qabda sii galee. Kanaaf nuyi inni isaan amma siyaasa babal'ifachuuf yaadoo mataa isaanii gaafa isaanirra waa tokko gahu jarri kuni mataa gadi galagalanii jedhanii wayyaa gurraacha uffatanii azarraaf jiru. Maaliif isaan gamnooma siyaasa isaanii fedhaniiti sii galee. Wanta booriftaan karoora isaanii galmaan gaachuu fedhaniiti azarraaf jedhu isaan nama qabu waan ta'eef jechuudha. Duubaatii hidhata qabu waan ta'eef. Onegaawwii jedhanis han barbaadan jedhanii yoo isaan waamanii waraana adda bilisummaa Oromoo fi Abiyyi kun waliigalteetiin hojjetanii unuunnu saamaa jiru kan jedhu sobadha. Uummanni Oromoo kana keessatti fayyadamaa jiru. Gaafa finxaalayyiin Amaaraa gaafa asfaatu uummata Oromoo ajjeesti. Abiyyi gaafa gadi bu'u uummata Oromoo ajjeessa. Bakka lamaanittuu kan du'aa jiru uummatuma Oromoodha kan gadi kaffalaa jiru. Meeqa sagantaa keenya xumurarra keenya jirra. Mee dhumarratti fakkeenyaaf egaa mee uummanni Oromoo fakkeenyaaf keessumatti uummanni Oromoo naannoo Oromiyaa keessa jiru akkasumallee giddaa ayyaanaa egaa rakkoo guddaa uumame kanaaf nullee baay'ee gaddi nu dhagahamee jira. Sanallee qofa otoo hin taane uummanni Oromoo amma maal gochuu qaba gaafa jettee yaaddu Uummanni Oromoo dhugumatti uummata sanaaf sagalee ta'uu qaba. Uummanni Oromoo kutaa biraa jira, kutaalee biraa, naannolee biraa keessa jiranii, uummata lixa Oromiyaa keessa jiranii fi sagalee ta'uu qabu. Maaliif qeerroon guyyaadha guyyaatti kan inni du'aa jiru, kan inni gadi ba'amee ajjeefamaa jiru. Sanallee qofa otoo hin taane irra deddeebinee yeroo hundumaa kan hin dubbannu jiraate uummanni suni uummati finxaalayyiin Amaaraa irra deddeebiidhaan rukuttaarra geggeessaa jirtu uummanni godina Wallagga Bahaa jechuudha. Rakkoo hamaa keessa jira. Dhuguma jireenyattuu hin jiru. Maaliif gaafa manatti jiraattee qabeenya toratte keessaati galgala tokkotti keessa baddee sokkite dhufee diinni si jala Oromoo. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Uummata sanaaf sagalee ta'uu qaba. Uummata sanaaf sagalee ta'uu qofallee duwwaatu hin taane uummata sana deeggarsa barbaachisaa gochuuf hin gaariidha. Keessumatti amma gara sana keessatti gaafa kaasnu warra kana deemaa mucaa dargaggoo sanii fi akkasumallee waldaaleen ijaaramanii uummata kana deeggaraa jiran jiru. Sana qofatu hin taane uummanni Oromoo achi keessatti namoota haala fayyaa isaanii gaafa laaltu haalli fayyaa uummata akka walitti ijaaramee mana tokkotti walitti naqamee bakka qubsiifannaa jiru haalli fayyaa isaanii sirrii miti daa'imni wal deemaan barnoota dhaabee jira shamarran rakkoota garaagaraadhaan kan inni isaan saaxila ba'aa jiranii shamarree taatee amma jirtu haala fayyaa keetii wantoota baay'ee si barbaachisa kanaafiyyuu uummanni Oromoo uummata sanaaf sagalee ta'e kallattii barbaachisuun uummata sanaaf dirmannaa godhe uummata sana gargaaruu qaban dhaamsa qophii keenyaati. Asirratti maal beektaa ayyaantu? Tokkummaan kun tureera. Eenyuma jenna. Tokkummaan gatii asirratti waa baay'ee yaadda sii galee. Gatii baay'een immoo tokkummaa dhabne taas kan jedhu si yaachisuu danda'a. Asirratti finxaalayyiin Amaaraa hamma tokko isa duriirra ta'uu baatu amma irra caalaa humna godhattee uummata Oromoo rakkisaa jirti. Maaliif Oromoo keessaa hidhata godhatte? Warruma milishaa jettee warruma kara deemtu nyaatteen bulle walitti qabee mootummaan kun leenjisee gadi bobbaasee hojjeta. Amma
mootummaan kun maal godhe beektaa? Isa ammaa kana dubartoota faalee injisee gara Wallaggaatti gara Oromiyaa gaditti rabsee jira. Maaliif informationii sana amma dubartoota yeroo darbe akkasuma dhiirri keenya dubartii irraa hafuu dideera waan ta'eef isa gaditti naqee informationii sassaabde jechuudha durboon. Kana keessatti garuma filafiitiitti Oromoo yoo maal godhe yoo akkam ta'eetidha ajjeechaan Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru kun hamma tokko gadi siqaannee yaadna. Akkamitti garuma filafiitiitti waan kun xiqqaatee uummanni Oromoo manatti gadi bahee ol galee deebi'ee nagaan hamma tokko jiraachuu danda'a jennee yaaduu qabna. Uummanni Oromoo hamma waliigalteetiin hamma likiskisii kara deemtuu achi keessa jirtu basaasitu of keessaa baasee hamma tokko yaadaan waliigalee hin dubbannetti biyyi kun nagaa argatti jennee yaadna. Kanaaf asirratti yeroo darbe argite Salaalee keessatti yeroo finxaaliin Amaaraa uummata rakkisaa turte uummanni waliigaleetiif warri Salaalee waliigalaniiti inni kaan eebootiin inni kaan gajaraatiin hoomaatiin walitti fuudhee deemeetira humna addaa Oromiyaa jiraan hamma tokko nageenya buusee namoota muraasa finxaaliin Amaaraas qabee deebisee ture. Waliigalteen barbaachisaa jechuudha keessumaa Oromiyaa keessatti. Kanaaf ammas tokko yoo ta'ame amma tokko waliigalteetiin yoo yaada tokkoof ilaalcha tokkoon gandaa fi biyyaa wal qooduudhaan yoo baatame amma tokko siyaasni kun gara filafiitiitti uummanni Oromoo waliigalteetiin bilisa ba'a amma tokko fooyya'aa jechuu dandeenya. Garuu hamma mootummaan kun aangoorra jirutti biyyi sun bilisa baatee ajjeechaan Oromiyaa keessa jiru dhaabbataa jennee yaadnu. Maaliif mootummaan aangoorra jiru suni aan Oromoo waan hin taaneef akka onegaawii jedhanii jarri odeessan miti jechuudha. Dhugaan jiru kana miti. Dhugaan gara filafiitiitti ta'uu danda'u garuu hin beekne waaqatu beeka. Onegaawii jennees isa isaan jarri jedhanirra isa isaan lolli jidduu isaanii jiruu fi isa Oromoon miidhamaa jiru irratti uummanni Oromoo yoo yaade gaariidha. Kanaaf nuyi tokkummaatiin ilaalchaatiin uummanni Oromoo walii galee biyya sana ajjeechaa jidduu jirullee hamma tokko waliigalteetiin otoo dhaabanii gaariidha jechuun barbaada. Tolee ayyee galatoomii. Egaan daawwattoota keenya qophii marii addaa dhimma waa'ee ajjeechaa giddaa ayyaanaa ganda daachoo keessatti ta'e irratti waa'ee lakkoo lalisaa waliin geggeessinee kan guyyaa irraa kana fakkaata. Saganticha qopheessuun kan isin waliin ture ana ayyaantu taayyee fi Lalisaa Dhaaban. Ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoona waliin ture torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Orni Miidiyaa waliin turtii gaarii.